Akkam bultan dhaggeeffattootaaf du'attoota TV Mo'aa. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ganama kana sagalee Waaqayyoo qabadhee fuula keessan kana jiru luba Qannoo Galaanaa jedhama. Waaqayyo abbaan keenya yeroo hundumaa haatiif abbaan akka dhala isaanii gorfatani ganama kana nu gorfatee nu guddifachuu barbaada. Mee sagalee Waaqayyoon dubbisa Ximootiyoos duraa boqonnaa 6 lakkoofsa 6 kaaseen dubbisa. Nama Waaqayyoo ta'uun nama wanta qabuun of danda'ee jiraatu biratti bu'aa guddaa qaba. Nuyi waanuma tokkollee finnee gara biyya lafaa hin dhufne. Isa keessaas waanuma tokkollee fuunee ba'uu hin dandeenyu. Waan ittiin jiraannu waan keessa jiraannus qabaannaan nu ga'a. Warri sooromuu barbaadan immoo qoramatti, kiyyootti, kajeellaatti, gowwummaa isaan miidhu baay'ee keessattis hin kufu. Kajeellaawwan kunis balleeffamuuf baduu keessa isaan hin buusu. Horii jaallachuun hundee wanti hamaan hundinuu irraa latuudha. Namoonni gar tokko yaada isaanii horii argachuurra kaa'atanii amanticharraa badaniiru. Waraannis baay'eedhaanis of waraananiiru. Waaqayyo nu haa baraaru. Hin kadhanna. Yaa Gooftaa, nagaan nu bulchitee baroota darban keetti nu eegdee halkan darbetti nu eegdee lafa barii haaraa ganamaa kana waan nu laatteef si haa galatu. Guyyaa kana keessaa waan sitti tolu, waan itti galateeffamtu, waan jireenya keenyaaf immoo bu'aa gaariif galataaf ta'u akka nu laattuuf akka nu gootuuf si kadhanna. Kiyyoon baricha keessa guyyicha keessa darbatamee taa'u maqaa Yesus Kiristoosiin ijoollee keen argatiin, hoolota keen argatiin, eebbii duumessa bittimsee gaararra utaalee dhufu badhaadhummaan waaqarraa qalbii keenya argatu. Bijireenyaa nu eebbisi Gooftaa maccaa maqaa Yesus Kiristoosiif jettee ameen. Phaawuleen gorsaa karaa jireenyaatti nama geessu yeroo hundumaa gorsa. Maal jedha kutaa har'aa kana keessaa lakkoofsa 6 kaasee 3 kaasee walitti hidhamee jira yoo ta'e iyyuu nama Waaqayyoo ta'uun nama wanta qabuun of danda'ee jiraatu biratti bu'aa guddaa qaba. Baay'ee nama dhiba. Nama Waaqayyoo ta'uun waanuma of harkaa qabuun baay'atu guddatu waanuma qabuun of danda'ee namni jiraatu inni bu'aa guddaa qaba jedha. Baay'een kan mataa nu dhukkubsu waan ammaatu hin jiru miti. Waan har'aatu hin jiru miti. Baay'een dhugumaan warri waanuma har'aa dhaban iyyuu baay'een jiru garuu namooti baay'een keenya immoo waan har'aa kana miti waan boriitu mataa dhukkubsa. Namni waanuma of harkaa qabu isaan of qabee jiraachuu danda'u nama Waaqayyoo ta'uunsaa bu'aa guddaa qabaa jedha. Utuu hin roora'in, utuu hin goolamiin, utuu natiin utuu hin butiin
waanuma qabuun yaa Waaqayyo si haa galatu jedhee of qabee nama Waaqayyo ta'ee jiraachuu baay'ee bu'aa guddaa qaba jedha. Buleessa koo buleettii koo firoottawwanii eessa jirtuu isin? Ani iddoon jiru fuula isaatti innis beeka anis beeka. Isin eessa jirtu laata? Akkas jedha itti dabalee. Ni waanuma tokkollee finnee gara biyya lafaa hin dhufne jedha. Namni dugdatti harkatti mataatti waa baadhatee galaa baadhatee yookiin sinqisa afaan Amaariffaan jedhamu. Namni baadhatee gara biyya lafaa kana dhufe hin jiru. Harka keenya raasaa wacaayyaa bo'aa harka keenya raasaa gara biyya lafaa kanaa dhufne. Harka keenya raasaa homtuutu nu harka hin jiraatin keessaa sokkina. Namooti baay'ee waanuma halkan tokkotti keessaa cullut jedhaniif baay'ee raafamanii du'u. Adaraa keessan maaloo hin raafamina, maaloo tasgabbaa, maaloo. Isa keessaas waanuma tokkollee fuunee bahuu hin dandeenyu. Namoonni warqii kiiloodhaan lakkaa'amu qabaatan jiraachuu danda'u. Tooniidhaan iyyuu namoonni qabaatan jiraachuu danda'u. Namoonni qabeenyaa gurguddaa qabaatanii maqaan isaanii biyya lafaa itti beekamu baay'eedha. Saaxinii isaanii keessa warqeen afamuuf tokkoyyuu hin jiru. Suufii isaanii mataa jala kaa'achuun hin jiru. Makiinaa isaanii saaxinitti naqachuun hin jiru. Warqee isaanii wantoota biyya lafaa kanatti gati jabeessa jedhamu hundaa saaxiniitti naquun hin jiru. Qullaa qullittii moofaa tokkoon maranitu chaaw jedhu. Maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Niyyeessis kanuma sooressis kanuma. Waa finneen dhufnee waa fudhannee deemuu hin dandeenyu jedha. Iyyoobis akkuma kana dubbata. Yeroo qoramsi ulfaataan irra ga'e waanuma akka kanaa dubbata. Mee boqonnaa tokko dubbisna. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Innis waan akkasii homaayyuu fidee akkan dhufiin dubbata. Sa'a dhumee, gaala dhumee, qotiyyoo dhumee, harree dhumee jedhanii rakkisan. Jennaan akkas jedha lakkoofsa 20 kan irratti Iyyoob lafaa ka'ee gaddarraa kan ka'es uffata isaa tarsaasee tokko 20 dubbisaa jira. Mataa isaas haaddatee lafatti gadi gombifame hin sagade. Achumaanis qullaa koon garaa haadha kootiitii ba'e. Qullaa koos biyyootti nan deebi'a. Waaqayyotu kennee Waaqayyotu fudhatee maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu jedhe. Qullaa koon garaa haadha kootii ba'e. Qullaa koon biyyootti deebi'a. Namooti baay'een horii baay'ee, fooqii baay'ee, konkolaataa filatamaa, faasiliteetii guddaa qaban akka tasaa biyyootti yommuu gad deebi'an baay'ee argineerra. Hiyyeessonni baay'een homaa of harkaa hin qabne kan fuulli lama taa'e hangaraan keessi gubate wanti fedhee dhufee irra darbee
jiruun duune nama dhibaa jiraachaa jiru agabuun bulani hin xinnaatti hin qallatti malee agabuun oolani qullaan deemanii hin hodhatu hin haphatti hin qaawwiti malee ma jiraatu maqaan waaqayyoo kana eebbifame haa ta'u. Kanaaf qullaa koon gara haadha kooti bahe qullaa koon biyyootti deebi'aa isa kennee isa fudhatee maqaa waaqayyoo haa eebbifamuuf maakootii natti irraasinaa jedhee warra dhuftee gadda himtu sanaan. Abbooti immoo kanuma gowwaadha bara baraan waaqayyoon galateeffatta ammayyuu ciccittee raammoon dandatti seenamee horiin harkaa dhume akaayii dhabne jettee gungumte. Geerarsi tokko jira dur. Geerarsa gadadoo tokko. Gojjam buree naanna'een Gondor galeetan dhiisee cooma mureettaa sa'een goommana dhabee dhiiseedha. Isheen goommana dhabuu sun ishee gara teelaati. Nama cooma mureettaa sa'ee dadhabetu goommana dhabee dhiise. Waan baay'ee namatti hin tolledha. Akkasitti waaqayyoon abaariidhu namicho maali amma yoona amanamummaa kee qabattee jirtaa jennaan dubartii keessaa akka ishee wallaalaa tokkootti akka ishee gowwaa tokkootti dubbatte gaarii fudhannee sakaan immoo maali maqaa waaqayyoo eebbifu maaliif jedhee waaqayyoon hin gaddisiifne jedha. Waa'ee qullaa gara waa achi deebi'uuti. Phaawuleen immoo akkas jedha. Waan ittiin jiraannu waan keessa jiraannus qabaannaan nu ga'a jira. Nu ga'a. Waan ittiin jiraannu waan keessa jiraannu qabaannee jennaan nu ga'a. Warri biyya lafaa kana keessatti baay'ee maraachaa oolee bulu warra waan ittiin jiraatu dhabe miti. Warra waan keessa jiraatu hin qabne miti. Isaan nyaatanitti itti caala. Isaan qabanitti itti caala. Hirriba malee buluun, boqonnaa dhabuun, nagaa dhabuun isaanitti caala. Phaawuleen garuu waan keessa jiraannu qabaannaan waan itti jiru qabaannaan waan itti jiraannu qabaannaan nu ga'a jedha. Obboleettota koo obboloota koo biyya baadiyyaa magaalaa galaana gamaaf gamana jirtanii mee taa'aati of taazzabaa. Dhugumaan waan keessa jiraattaniif waan itti jiraattan dhabdaniitu moo dabalataaf mataan isin bowwaafata laata? Abboo wala ga'u maali? Warri kaan immoo warra homaa hin qabne jiru maal taateeti? Waaqa galateeffachaa jiraadhu malee maali? Warri sooromuu barbaadanii qoramatti, kiyyootti, kajeellaatti, gowwummaa isaan miidhu baay'ee keessatti hin kufu. Warri sooromuu barbaadan karaa malee akka malee alkallattiidhaan sooromuu warri barbaadan qoramatti kufu, kiyyootti kufu, kajeellaatti kufu, gowwummaa isaan miidhu baay'ee keessatti kufu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Namni baay'een karaa gabaabaarra sooromuu barbaada. Macaafi qulqulluun keenya maal jedha? Namalee namni walitti qabatu hin bittimsaa'edha. Anaan malee anaan achi qabee qobaadhuma isaa warri walitti qabatan kun isaan hin bittimsu malee wal isaan hin qabatuedha. Mee firoota koo maaloo iyyi mana keessan kan jiru, waci jireenya keessan keessa kan jiru,
Gungummiif dunnaan mana keessa kan jiru. Uffata meeqatu mana keessa jira? Nyaata maaliitu mana keessa jira? Kiisii keessan akkaawuntii keessan irraa maaltu jira? Waan har'a isin bushu dhibeetii dhugumaan. Waan amma isin jiraachisu dhibeetii dhugumaan. Duraan dursitanii mootummaa Waaqayyoo barbaadaa inni kaan hundumtuutti isinii dabalamaa jedha macaafi keenya. Maaliif isa jireenya bara baraa qabbana bara baraa gaaddisa bara baraa sanan dheebonnu maaliif isaaf mana of illaannu laata? Ija keenya abanu, gurra keenya abanu Kiristoos haa kadhannume. Ija koo banee siinaan ilaala, gurra koo banee siin dhaggeeffadha. Yoo arguu baatee kasii koo gooftaa, maal waa'ee baasaa iyyuun koo. Yoo arguu baatee kasii koo babbaa, maal waa'ee baasaa iyyuun koo. Nu gargaari, nu gargaari, nu gargaari. Tu nyaannu tu dhugnu si galateeffachuu dadhabne, utuu waan uffannee gadi baanu qabnu si galateeffachuu dadhabne, utuu mana keessa bullu sireerra ciifnu qabnu si galateeffachuu dadhabne, utuu harki fayyaa ta'ee, miilli fayyaa ta'ee, iji fayyaa ta'ee, gurri fayyaa ta'ee, garaan fayyaa ta'ee jiru, dugdi fayyaa ta'ee jiru si galateeffachuu dadhabne. Nu maarimee, nu maarimee, nu maarimee gooftaa koo nutti araaramime. Dhugumaan mana obboleessa kanaatii nyaata dhibee, dhugumaan mana obboleettii kanaa carqiitu dhibee, dhugumaan jireenya obboleessi kun barandaarra bakkeetti kufee jira, mana keessa hin jirure. Akireeffatu, haa ijaarratu, namna kennuufii fi abitatu mana keessa jira. Galata afaan nama kanaatti dhangalaasi. Galata garaa nama kanaatti dhangalaasi. Hubannaa gara nama kanaatti dhangalaasi. Guyyaa lafa kanarraa sokkinu hin beeknu. Qabeenyaan nuti qabnu abbaa nyaatu hin beeknu. Obsa dhabnee si galateeffachuu dadhabnee isa wacabbarru kana hubannaa nuu kenni. Gooftaa jireenya bara baraa isa qulqullootaaf kaame sana, isa manatsarii amantiitiin ilaallu sana bira geenyee harkaan qabuudhaaf nu dandeessisi. Biyya nagaa keessa nu jiraachisi. Balaa akka tasaatti nu laatiin, du'a buttuutti nu laatiin, hojii ergamaa seexanaattis nu laatiin. Si Waaqayyoon ofirratti kabajachaa akka jiraannu nu gargaari. Biyya nagaa nu oolchi maqaa ilma kee Yesuus Kiristoos gooftaa keenyaaf jettee. Ameen. Garaa keessan gara Waaqayyootti ol fudhaa, eebba fudhadhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu, isin haa eegu. Waaqayyo fuula isaa isiniif haa ibsu, isinitti haa araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti haa deebisu, nagaa isaa guutummaatti isiniif haa kennu. Maqaa Waaqayyo Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluutti Waaqayyoon keenya tokko. Ameen. As istuudiyoo kana keessa na waliin kan jirtu ogeettii kaameeraa Raabseenaa Darajjee Waaqayyo isaa eebbisu jechaa yommuun xumuruu nagaa bari maaloo nagaa bari yommuu sana muusii dabalama. Guyyaa gaarii.